Akkam jirtu uummata Oromoo nagaa keessanii fayyuma jirtu tasfaayin jedhama yeroo dheeraaf isin dura badeen ture dhiifama sin gaafadhaa garuu wantan badeef calluma jedhee miti yeroon chaanaalii kana banee amma waggaa 3-4 ta'eera yeroo sana afaan Oromoo barsiisaan ture yeroo dheeraadhaaf namoonni baay'een irraa gargaaramaa jiru namoonni baay'een naaf barreessu namoota baay'ee karaa kanaatiin bareera amma akkuma chaanaalii koo argitan nama 14,000 ol subscribe ta'ee chaanaalii kanatti fayyadamaa jira garuu warra subscribe godhe kana caalaa ark percentiin 80 ol garuu warra tu subscribing godhamanitti gargaaramaa jiranidha subscribe gochuuf dhiisuun anaaf amma kana barbaachisaa miti namni baay'een itti gargaaramuu isaati guyyaatti gara nama 300-400 sa'aatii ta'etti sa'aatii kamittiyuu namni 300 chaanaalii kanarra jira itti gargaaramaa jira sanaan baay'een gammadaa namoonni baay'een komentii na barreessu gaaffii na gaafatu san amma danda'etti namootaaf deebisaan ture garuu gaaffii na gaafatamaa ture keessaati tokko risoorsii waan irratti barachuu dandeenyu waan ijoollee keenya irratti barsiisuu dandeenyu itu barreessitee gaaffii jedhu ture gaaffiin sun yeroo dheeraa namoota baay'een na gaafate sababa sanaatiif amma gara ji'a 8 darbee gaaffii kana deebisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaan ture amma waaqayyoon gargaaree isiniif dhiyeesseera kitaabonni kun kitaabota ijoolleedhaaf barreeffame haa ta'u malee namoonni afaan kana hin beekne namoonni afaan kana reefuu barachaa jiran itti gargaarama guddaa akka ta'u nama naa jiraaf nan ibsa keessumaa warra afaan Oromoo sirriitti hin beekne akka afaan Oromoo jalqabumaa kaasanii warra baratanii fi baay'ee gargaarsa gaarii ta'a jedhee namana so amma danda'ametti seera afaan decodable jedhuun ordofee kan barreeffamedha decodable jechuun sagaleef mallattoo walitti fiduudhaan ijoollee sagalee barsiisu jechuudha dhugaadha afaan Oromoo humduun isaayyuu decodable jalqabuma gaafa kaasnee barannu garuu afaan sagalee wal fakkaatu sagalee wal duukaa deemu sagalee wal deddeebi'anii ijoolleen akka baratan gochuudhaaf seera sanaan ordofanii barsiisuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef akka sanatti kitaabonni amma baahan kan yeroo dheeraadhaaf namoota warra kaanii wajjiniin coordinate godhe namoota warra kaanii wajjiniin walii galuudhaan kan barreeffamedha akkuma argitan kitaabonni kun kitaabota hundi isaanii decodable iyyuu haa ta'an malee sadarkaadhaan ijoolleen sagalee aaraa kaasanii kophaatti akka isaan baratan gochuudhaan kan barreeffamedha akka argitan illustrationiidhaan suuraa fi jechootaan kitaabota barreeffamanidha kitaabni tokko sadarkaan tokkoffaan kun kitaabota story yookiin seenessa 5 of keessaa qaba tokkoonsaa kun akka kanattiin kitaabota kutaa 6 kan barreeffame sadarkaa 6 jechuu kooti sadarkaa tokkoffaadha amma sadarkaa 6ffaatti wal duraa duubayyuu haa deeman malee sadarkaa tokko barachuudhaaf sadarkaa biraa jalqabanii barachuun yookiin dubbisuun barbaachisummaa isaa irratti hin hojjenne garuu akkuma seera afaan barachuutti sagalee tokko itti gargaaramne sagalee sana immoo sagalee isattaanu keessatti gatii itti gargaaramnee fi sagalee asitti gargaarame deebisee sagalee as keessattis gargaarameera namni tokko yoo asirraa jalqabee sadarkaa lammaffaarraa yoo jalqabe fakkeenyaaf waan sadarkaa tokkoffaa keessatti barate as keessatti hin baratin gaafa as keessatti argu gatii sirriitti hin gallee fi sadarkaadhaan barachuun isaa baay'ee gaariidha kitaabonni kun dhugaadhaaf tanaan of eeggannoo guddaadhaan fi yaada guddaadhaan kan barreeffamedha akkuma sila jedhe kitaaba tokko keessa seenessa 5 jira seenessonni kun gaggabaaboodha baay'ee gabaaboodha ijoolleedhaaf akka ta'an akka dubbifaman akka yaadataman ijoolleen akka salphaatti akka yaadattu godhame kan barreeffamedha
asitti Ingiliffaan iyyuu haa ta'u malee afaan kitaabonni kun hundi isaanii afaan Oromootiin barreeffamanii namni Helen Powers jedhamtu nama illustrate naa godhe nama kitaabota kana illustrate godhe kan suuraalee kana kan kaasan suuraa kaasuu dandeettii isaan beeku. Akkuma argitan ani nan barreesse garuu kana keessatti immoo Midaaqoo Publishing qooda guddaa qaba. Midaaqoo Publishing qooda guddaa qaba. Kitaabota kana organize gochuu irratti kan ittiin printable ta'ee akka dubbifamu gochuu irratti Kindle fi akka ta'u gochuu irratti waan guddaa kana keessatti formaatii isaa sirreessuu keessatti waan guddaa taphataniiru. Kanaafi Helen Powers fi Midaaqoo Publishing hedduun galateeffadha. Amma kitaabonni kun akkuma argitan Amazon irra jira. Amazon UK irras jira. Amazon US irras jira. Kun Amazon UK ti. Afaan Oromoo for kids, early readers, decodable jechuudha kana yoo jettanii barbaaddan kitaabota kanneen argattu. Gatii isaa amma danda'ametti wanti guddaan wanti yaadan asirratti qabu kitaabota kana afaan Oromoo namoota bira akka ga'u namni akka baratu ijoolleen akka itti gargaaramtudha malee waan biizinesiitiif waan hojjetan miti. Kanaaf gatiin isaa akkuma argitan baay'ee konsidereetiidha, baay'ee gadi bu'aadha. Kana taane ijoollee warra kana baratan booddee kitaaba kan biraa barreessaan jira. Kitaabonni inni taanan seerota afaan Oromoo ijoollee taasisuun baay'ee rakkisaadha. Waa'ee seera dheeraa gabaabaadha. Kana jechuun ijoolleedhaaf hin ta'u. Sagalee eeggii baratanii booddee gara seeraatti deemnee maaliif kun lama ta'e, maaliif kun dheerate, maaliif kun gabaabbate waan jedhu booddee kan itti dhufu ta'a. Sana qopheessaa jirra. Sunis yoo Waaqayyo jedhee yeroo dhiyootti yeroo gabaabaa keessatti baasuudhaaf irra hojjechaa jirra baay'ee. Kana malee kitaabonni kun seeruma afaan Oromoo gabaabaaf dheeraa seera akka Oromoon taasisuutti barreeffamutti dogoggora tokko malee kan barreeffamedha. Garuu sana ijoolleedhaan kun akkana jechuu hin barbaannu maaliif waan hin taaneefi. Kitaabonni kun dubbisuudhaaf ijoolleen qubeewwan baratan beekan duwwaadhaaf kan ta'udha. Kitaabota kana dubbisuudhaaf qubeewwan Oromoo hunduma isaa beekuu qabu. So kitaabonni kun qubee kan barsiisu miti. Ijoollee warra qubee baratanii dubbisuu jalqabaniif kan ta'udha. Ijoollee umurii asirratti murteessaa miti. Warra afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif dubbisuu jalqabe dubbisuu barbaadu sanarraati gara afaan Oromoo haasa'uu shaakala irratti warra deemuu barbaaduuf kan ta'udha. Kitaabni kun ijoollee manatti dubbisuu danda'udha. Library keessatti kan dubbisuu danda'anidha. Community center keessatti kan dubbisuu danda'anidha. Yoo printable hard copy'dhaan ni barbaadu ta'ellee nutti hima sana qopheessuu dandeenya. Ammaaf garuu akkuma argitan Kindle formaatiidhaan keenya jirra. So kanatti walii raabsaa waliif himaa. Kitaabonni kun ijoollee warra baay'ee barbaadan bira ga'u. Ka dabalataan informationii kana yoo saampilii isaa read gochuu barbaadan saampilii peejii tokko keenya jirra. So sanafaas ilaalaa maal akka fakkaatu. Kun warri kitaaba kana keessa fakkeenyaa fi istoorii shananan jedhe istoorii jira kanadha. Sabaaf haqa, lafaaf nama, gabaa ganamaa, gaara, baraaf nama mata duree seenessa shanan sana kitaaba kana keessa jiranidha. Warra kanarratti jirri kun yoo xiqqaate amma peejii 10 deemuu danda'u. Tokkoon isaa garuu seenaa gaggabaabaa ijoolleen sagaleedhaaf suuraadhaan wal madaalanii wayi tokkorraa baruu dubbisuun akka salphaa ta'utti qophaa'ee kan dhiyaatedha. Ijoolleedhaaf baay'ee gargaaraadha. Kanan isinitti himuu barbaade egaanii kunoo isinii dhiyeesseera. Amma danda'anitti gargaaramaa waliif share godhaan jedha. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Isa kanis immoo nu kadhadhaa isattaanus akkuma jedhee eeggi ijoolleen kana baratanii eeggi namoonni kana baratanii booddee seera afaan Oromoo maaliif afaan Oromoo dheeraa ta'a maaliif gabaabaa ta'a seerri sunoo seera hudhaa seera
irra butaa seerota warra kaan hundumaa already video koo keessatti barreesseera garuu kitaabaan namni ijoolleen iddoo jiranitti onlinein ala akka argatanitti goonee barreessaa jirra innis isin qaqqaba kanuma jechuunis ba'ee ulfaadhaa gaaffiin kan biraa baay'eetu jira kan isin gaafattan isas tartiibaan isiniif deebisuudhaaf yaala ulfaadhaan jedhaa galatooma YouTube kootti itti gargaaramaa share walii godhaa namoonni baay'een comment baay'ee gaggaarii warra Amaariffaanis warra Ingiliffaanis na barreessitan hedduu galatooma warra afaan Oromootis na barreessitan hedduu galamtanii jabeessa guddaadha kanumaan jechuu barbaada ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa